Warraata biyyoolessa Oromiyaa ona faantaallee himan. Akka maddeen kun ibsanitti gandeen ona faantaallee kanneen akka Hayaa Boolee faan humna addaa Amaaraan qabamee jira. Lolicha daran ammeessuuf uummanni Amaaraa qophii guddoo jiru kan jedhan maddeen ona faantaallee itti dabaluunis mootummaan naannoo Amaaraa meeshaalee gurguddoo fe'uun gara ona faantaallee galchuun lola uummata Oromoo Karrayyuu irratti bal'inaan deemsisuuf dalagamaa kan jiru ta'uunis beekamee jira. Lola torbee tokko lakkoofsa keessatti amma ammaatti lakkoofsi namoota lubbuun darbanii fi miidhaan irra ga'e ifatti kan adda ba'ee hin beekamne ta'us Oromoota Karrayyuu irraa lola duraa irratti namni 2 wareegamuu fi 15 ol madaa'u gabaasuun keenya ni yaadatama. Yeroo mootummaan naannoo Amaaraa meeshaalee waraanaa gurguddoo ona faantaallee galchuun Oromoo aleelaa jiru kanatti ammoo gara Oromootiin hawaasni Oromoo Karrayyuu jalaa rasaasa dhumaa jira kan jedhan duula qindaa'aa fi weerara bal'aa bifa kanaan ilmaan Oromoo Karrayyuu irratti saaqame kana ittisuu fi qolachuuf Dirmannaan uummata Oromoo bal'aa kan barbaachisu ta'us jabeessanii dhaamuun yaamicha obbolummaas Oromoo bal'oo godhanii jiru. Oromoonni Oromummaan yakkamuun mana hidhaa Daalattii bulchiinsa magaalaa Sabbataa keessatti argamutti hidhamuun dirfamaa jiran keessaa Oromoonni 2 lubbuun darbuu fi kanneen 300 ga'an ammoo dhibee daddarbaaf saaxilamanii akka hamaa dhibamaa jiraachuun dhaga'an. Bal'ina isaaf Jaalgalmoo Oromoo. Oromoonni manidha Daalattii bulchiinsa magaalaa Sabbataa keessatti argamutti hidhamanii jiran. Dhibee daddarba kanneen akka olbaasaa teessisaaf qufaas saaxilamu torbaanotaaf dhibamaa turu sagantaa heenka darbu keessa gabaasuun kenna akkuma yaadatamu. Yeroo ammaa kanammoo dhibee sun hidhamtoota Oromoo manidha Daalattii keessa jiraniit akka malee jabaachuun guyyaa kaleessaa Oromoonni 2 lubbuun darbuuf kanneen dhibbaan lakkaa'aman ammoo dhibeelee daddarboo akka qulqullin dhabuuf hanqin nyaataa yeroo dheeraa bubbuleen akka malee hubamuun cufti dhibamanii ciisaa jiraachuu odeessi maddeen amanamoo irraa nu dhaqqab ifoomsee jira. Haalli hidhamtoota manidha Daalattiin mudachuu jiru kun akka malee ama ta'uu dabaluun kan yaadachiisan maddeen raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaa dhimmi hidhamtoota siyaasa Oromoo manidha Daalattii sadarkaa yaaddeessaa erga'ee jira. Aga ammaatti hidhamtoota 2 lubbuun darbee jira. Namoota 300 ol ta'an ammoo dhukkubsatanii ciisanii jiran. Namooti dhukkubsachuu jiran yaalgaa argachuutti hin jiran. Dhibeen dhukkubsattoota kanaa yookaan hidhamtoota kanaa ammoo mootummaan ni dhoksa. Haa ta'uuti malee dhibeen warraa koroona ta'uusaa dhukkubsattoota gara hospitaal Phaawuloositti geeffamanii lubbuun isaanii darbe lamaaniif kanneen achi yaalamuu jiran. Dhibeen isaanii dhibee koroonaa ta'uu mirkanaa'u odeessi maddeen amanamoo ogeeyyoota fayyaatiif maatii hidhamtoota irraa raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaa ga'een beekuun danda'amee jira. Kanaaf hawaasi Oromoo bal'aan bikeessa falaalleen lubbuu ilmaan isaa oolfatuuf karaa danda'u hundaan waan ta'uu qabu akka tolchu dhaammachuu jaalan. Godina Booranaa aanaa Elwayyee ganda Orbatteetti bonni jabaachuun bishaan dhabamuu irraa kan ka'e namaa fi horiin beelaaf dheebuun saaxilamaa jiraachuun dhagaamee jira. Bal'ina isaaf Jaalgalmoo Oromoo. Kaadiroonni godin Booranaa bona ammaatee beelaaf dhukkub garagaraatiif lammiilee saaxiluu jiraaluun diinummaa isaan uummataaf qaban kan addees ta'uun himame. Maddeen raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaa akka himaniitti godin Booranaa aanaa Elwayyee ganda Orbaateetti boni akka malee jabaachuun bishaan dhugan dhabuurraa ha'een namaaf horiin beelaaf saaxilamaa jiraachuun dhaga'ame. Yeroo uummati rakkoo beelaaf dheebutiin dararame dhukkuboota garagaraatiif saaxilamuun sadarkaa lubbuun namaa baduu ejjituutti kaadiroonni piippii godin Booranaa Booranni misoom gahaa qaba fakkeessuun dhuga qabatamaa uummati keessa jirdhossuun miidiyaalee garagaraa irraa yeroo dubbatan dhaga'uun diinummaa isaan uummatichaaf qaban kan mirkaneessudha jedhame. Dhaabbilee namummaa dhimmichi ilaalu hawaasi Oromoo bal'aan hongee uummata Booran aanaa Elwayyee mudachuu jiru kanaaf falak barbaadan jechuun dhaamsa hin dabarfan. Waraanni goleessituu shifticha Abiyyi Ahmediin durfamu hawwan Oromoo mararfannoo tokko malee ajjeesaa jiraachuun dhaga'ame. Giddugaleessa Oromiyaa lixa Shaggar Onaadaa Bargaatti jiraattu ganda ulaa goraa kan taate Aadde Ayyaluu Baay'ataa jedhamtu abbaa mana kee fidi jedhamuun hagayya 18 bara 2021 ajjeefamuu ishee miseensonni qeerroo bilisummaa onichaa ibsan. Murni piippii kan abbaa irree Abiyyiin durfamu kun godinaalee Oromiyaa guutuu keessatti gocha ammeenyaa dhaga'uu fi arguun nama rifachiisan uummata nagaa irratti raawwachuu yakkoota abbootii irree armaan duraa dachaa hedduun caalu raawwataa jiraachuu isaa gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Gochaan murna badii balleessaa mootummaa jedhee of waamu kun raawwachaa jiru callisanii kan ilaalan waan hin taaneef uummanni Oromoo gamtaa isaa cimsatee tokkummaa wal ijaaree dura dhaabbachuutu irra jiraata jechuun miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo godina Shawaa Lixaa Onaadaa Bargaa reediyoo har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Uummanni Oromoo dirqiin leenjii waraanaa akka fudhatu taasifamuun itti fufee jira. Bal'ina isaa Jaalgalmoo Oromootu harkaa qaba.
Uummanni Oromoo dirqeen leenjii waraanaa akka fudhatu taasifamuun itti fufee jira. Odeessi raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaa Koonyaa Harargee irraa argamu akka ibsuutti murni PP uummata dirqamaan leenjii waraanaa kennuu fi eegalanii jiran. Kanneen hin deemne jedhan irraallee tarkaanfiin kan fudhatamu ta'uu ibsan. Koonyaa kanaatti leenjiin uummataaf kennamuun haga 20/2021 haa eegal ta'uuf guyyoo 15tiif kan itti fufu ta'uutu himama. Erga leenjii xumuraniin booda garuu laattoofamuuf kan jiran ta'uulleen beekamee jira. Hojjataan mootummaalleen leenjii waraanaa akka fudhataniif qophii jiraachuun beekamee jira. Godin Harargee lixaa Aanaa Cirootti waraanni Koloneel Abiyyi Ahmed qeerroo maqaan isaa Ibsa jedhama. Sabab leenjii raayyaattis biyyaa baanamin deem jedhu qofaaf guyyaa kaleessaa haga 22/2021 ijjeefamee jira. Uummati keenya godinichaa qaala'insi jireenyatiin rakkataa yeroo jiraniitti baasii adda addaatiif saaxilamaa jiraachuulleen himame. Akka kanaan kaadiroonni bilxiginnaa manir deemtee daakuu barbareef shiroo waraanaaf akka dhiyeessaniif uummata dirqisiisuu jiran. Fedhii hojjettoota mootummaa odoon gaafatiin miindaa irraa kutaa jiran ta'uun tokkoon jiraattota gandaa ganduun dikee deemanii qarshii 500 funaanuuf kan jiran ta'uulleen dhaga'ama. Yeroo ammaa kan wantooti cuftii to'annaa PPT'n alba'uun waan qabataniif gadhiisan sabab dhabaniifuu hawaasi keenya waraanis ilaallan kanaan wal qabatee shaakal waraanatiif saamichaa maqaa waraanatiin taasifamuu jirkan irraa qooda akkin fudhan yaadachiim. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan oduu keenya irraa asumatti goolabamaa sagantaa keenya kanneen biroo waliin turtii gaarii. January kami nagagutu ken faru farsu lama sadi ya sabona mudalle wale gambe asuna nasena mutirade achu chapchon kursa undera mukisu sena walam te kote bola basu budi sena no rusirera tundu iti wale gamna sena bakabu Inti waregam nasira bakabu ya sabona romo dale waregamte arasiyare nasira nutilade aju jamjum kursaunde nambukisu selena waramte kote bola basu nuti silana busirela tundu inti waregam nasira bakabu inti waregam nasira bakabu Dhaggeeffattoota keenya kan nagaa jirtan raadiyoo Arraata Biyyoolessaa Oromiyaati. Caqastoota raadiyoo Arraata Biyyoolessaa Oromiyaa sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Qophii oolmaa waraana bilisummaa Oromootti dabarra nu waliin tura. Qophiin oolmaa waraana bilisummaa Oromoo torbanitti biyyoota sadii wiixata roobii fi sanbata duraa oduu isaanii kan isinii dhiyaatu ta'a. Qophiin oolmaa waboo injifannoolee waraana bilisummaa Oromoo haala waraanni bilisummaa Oromoo keessa jiru bu'aa ba'ii fi mudannoolee adda addaa kan keessatti waraana bilisummaa Oromoo irraa dhageenyu ta'a. Kun qophii oolmaa waraana bilisummaa Oromooti. Ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya gumaat gootichi waraana bilisummaa Oromoof taasifame sin dhaggeessisaa kan kana sin dhaggeessisu annadii Oromooti. Gumaach maandee urjitumsa obbo deeggartoonni fi tumsitoonni qabsoo bilisummaa Oromoo biyyaan baa jiraatan. Maqaa maandee urjitumsa obbo jedhu jalatti yeroo dhiyoo ijaaraman namoonni afuri qaanqeen birrii 7,000, Meserat birrii 6,000, Oliyaad birrii 5,000, Caaltuun birrii 5,000, Abdiin birrii 14,000, Aashaan birrii 7,200 gumaata godhanii jiru. Idaamaan maandeen urjitumsa obbo qarshii Itoophiyaa 44,200 gumaata marsa jalqabaa waraana isaaniif taasisanii jiru. Namoonni tumsa taasisan kun hanga qabsoon bilisummaa Oromoo ABO WBO'n gaggeeffamu xumura argatee Oromiyaan bilisoomtutti tumsa isaanii jabeessanii kan itti fufan ta'uu beeksisanii jiru. Gumaat maandee tokkummaa Afrikaa kibbaa magaalaa Johannesburg naannoo Najaa
Tumsitoonnii fi deeggartoonni qabsoo bilisummaa Oromoo ABO WBO'n durfamu deeggaruu jabeessanii itti fufanii kan jiran yommuu ta'u, maandheen tokkummaa jedhamuun walitti dhufee Afrikaa kibbaa magaalaa Johannesburg kutaa Najaam keessatti ijaarame. Waraana isaanii WBO'f kun qaawwa tokko ni duucha jedhuun maqaa maandhee isaanii kanaan qarshii Itoophiyaa 38 gumaata godhanii jiru. Akkasumas hanga qabsoon bilisummaa Oromoo ABO WBO'n durfamtu fiixaan baatutti itti fufna jechuun irbuu isaanii haaromsanii jiran. Gumaat maandhee gaaddisa WBO magaalaa Seetilee irra qabsoon bilisummaa Oromoo galmaan gahuuf kanneen akeekaa fi kaayyoo ABO WBO jalatti ijaaramanii fi itti amananii ittiin qooda roga danda'anii fudhataa jiran. Maandheen gaaddisa WBO jedhamuun biyya Ameerikaa magaalaa Seetileetti hundeeffames walitti dhufuun marsa kana gumaata qarshii 153,400 qabsoo bilisummaa Oromoo ABO WBO'n durfamuuf gumaata godhanii jiru. Akkasumas hanga Oromoon bilisoomtutti Oromiyaa walabboomtutti gumaacha isaanii kan itti fufan ta'uu ibsan. Maandheen tumsa WBO humneessuu gareen deeggarsa WBO biyya Saawudii tumsa WBO humneessuu itti fufuun gaafa guyyaa 21 ji'a 8ffaa bara 2021 birrii 249,784 gumaachanii jiru. Tumsa WBO humneessuun bobbaa WBO'n Oromiyaa bilisoomsuuf jalqabe kana milkeessuuf tumsi keenya dachaan akka ta'u murteessinee jirra jechuun akkasumas hanga bilisummaan kan itti fufan ta'uu waadaa isaanii haaromsanii jiran. Gumaachi maandheeleen kunneen gumaachan mooraa waraan bilisummaa Oromoo dhaqqabuun ajajaan waraan bilisummaa Oromoo raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaatiif ibsee jira. Nus galanni keessan bilisummaaf walabummaa Oromiyaa isiniif haa ta'u jennaan horaa bulaa deebana. Lallabannee qabsaa'oonni iyyan lallabannee qabsaa'oonni iyyanne nutirmadda nu jabeeysa nutirmadda nu jabeeysa isoo yeroon hin dabarreen jedhan nutirmadda nu jabeeysa nutirmadda nu jabeeysa isoo yeroon hin dabarreen jedhan. Ardi janti tahu sira umrin kian turu andir dilanti tahu sira umrin kian turu Borti katiwaru kakkabai sojiru jedhan. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya dabre keessatti gaaffiif deebii kallattiidhaan hogganoota adda bilisummaa Oromoo waliin dirreerraa taasisne isinii dhiyeessine turre. Har'ammoo kutaa lammaffaaf isa xumuraa isiniif dhiyeessina. Nu waliin tura. Ayyee kanuma irratti akkaataatti lafoonni qabamanii to'annaa uummataa yookaan waraana bilisummaa Oromoo jala tursiifaman irratti haasa'amaa ture. Mootummaa ce'umsaa ni dubbatama. Gama tokkoon mootummaan ce'umsaa ni gaggeeffama. Achi keessatti immoo waraanni bilisummaa Oromoo illee jira jedhama. Sana keessatti wanti yaadame irratti qophaa'aa jirtantu jira. Jaalmarroo. Mootummaan ce'umsaa jedhamusi garriitti jedhaniiti. Injiru bowwaa jira bowwaa kana lafee dhiigaan guunneetu Oromoo irra tarkaanfachiisuu jira. Amma mootummaa ce'umsaa maaloo jechuun boofuma dhahamee biyyii keessa jiru kaasuuf carraaku. Mootummaan ce'umsaa ijaaramuu hin jiru. Amma kadeemaa jiru mootummaa gurguu barateeraa fi tooftaa jijjiirrachaa uummata Oromoo
dhaqdhaqii gabrummaa keessatti gadhiibaa dhiigaaf lafee Oromootiin jiraataa jiru bakkaa kaasu lolatti jirra malee coomsatti hin jiru. Erga lolamee mootummaan abbaa irree kun bakkaa ka'ee mootummaa ce'umsaa haa ta'u mootummaa biraa haa ta'u waan Oromoof maluu fi biyyittii keessatti waan ta'uu qabu irratti haa ta'uu ni danda'a. Ammatti haasaa mootummaa ce'umsatti hin jirru lolatti jirra. Kunis kana quban qabu baay'ee akka mataa biyyaati. Ayyee jaalgammee kanarratti waan jettan jira. Tani waan hin jechuu barbaadu jaalilleen kaasee jira. Jalqaba nuti Oromoon biyya keenya dhuunfachuu qabnaa jenna. Amantaan keenyas kana hangi kun hin ta'initti halagaa abdannee mootummaa ce'umsaa jechuun diqonatiin fakkaatu. Kanaaf Oromoon wanni irratti fuuldeeffachuu qabdu amma Oromiyaa guutuu harka keenyatti deeffachuu qofaadha. Isa kanarratti waan jiru yeroo isaatiis maallaqa isaatiis invest godhuu qaba. Achiin booda wanni kun cuftuyyuu ta'uu danda'a. Kanaafuu nuti Oromoo namoota dhibiitiinis kan jennuuf waamichallee waamicha dhiyeessinuufi jalqaba Oromiyaa haa dhuunfannu. Gahee barabaraan bakka san geenne dhabuun bakka san geenne yookaan yeroo dargiin kufe yeroo Haile Sillaaseen kufe akkaataan itti Oromoo carraan jala dabre yeroo Mangistuun kufe akka inni itti ta'e yeroo jijjiiramaa jedhames akkisiin isaate kan cufaayyuu Oromoonis argaa jira. Dhugaatti yoo namni sirnaan ilaale kanaaf furmaatii isaa inni xumura nuti humna kennaan isa gabroonfataa kana cabsine biyya keenya dhuunfachuudha. Achiin booda waan cufaayyuu haasa'uu dandeenya. Yoo ati of dandeette waan dhibiidhaa haasa'uu dandeenya. Yoo of hin dandeenye ammoo waan dhibii haasa'uu hin dandeettu. Akkuma namni tokko fakkeenyaaf yoo ilmee dhalanii barsiisanii sadarkaa tokkorraan ga'an eega sadarkaa sanarraan ga'een booda yoo namni sun ofii isaatiif iyyuu hin bulin haadhaaf abbaa isaa sadarkaa sanarraan ga'e sana yaadatu. Hin danda'u haa ofiif iyyuu hin bulle. Yoo ofii bule ammoo abbaaf haadha isaatis akkasitti dabarsaa achirraan booda itti aantee isaatti dabarsaa jechuudha. Aguma sadarkaa nam tokkootu. Kanaafiyyuu nuti Oromoonni kan yaaduu qabnu jalqabe inni kan ta'uu qaba. Nuti ofii gahoo ta'uu danda'uu qabna. Qabsoon ummati Oromoodhaa ganna 50 dura isaate amma gaggeessaa jiru. Walumaa galatti sirra dhaabbataa hin qabu Oromoo qofaadha jechuudha. Kalee guu jalqabanis kanarratti jalqaban. Fira tarsiimoo Oromoo qofaa qaba. Fira tooftaati agarre tooftaaf baroota dabran keessa. Kanaafuu kan sadarkaa duraatti waan cufaafiyyuu humna ta'e irree ta'u Oromoon ofii isaatiin lafa isaa wareegama barbaachisu itti baase boo'ichas biyya baasaa dhabuu sanas guutumaa guututti ofirraa dhaabe achiin booda waan dhibiidha haasa'uu qabaa jechuudha. Kanaaf amma namni cuftuyyuu duula kanatti fuuldeeffannee Oromiyaa dhuunfachuu achiin booda wanneen ta'uu danda'u cuftuyyuu ta'uu danda'a jechuudha. Yoo akkas ta'e callaadha waan bara dabreerraa dhabnee fi waan bara dabreef gaabbii nuti ta'essan cufa borus akka gaabbii nuti hin taane borus ammoo deebi'ee Oromoo irratti ka durii caalaa hamaan akka ittiin dhufne nu goosisuu danda'a jechuudha. Kanaaf tokkicha kanarratti yoo walii galame bakka sanaan gahame eega dhuunfatteen boodatti kaayitaanu Oromoon mari'atee godhuu qabaa. Oromoo qofaa fi miti sababoota dhibiitiyyuu bifa sanatti qooda ofii argate sana saboota cunqurfamoo dhibiitiinis akka ga'utti achirra taa'ee irreeguu qabaa jechuudha. Kanaaf amma isa kanatu dursaa iskun ta'uu qabaa jedha. Hayyee guddoo galatoomaa. Egaa yeroo hedduu namoonni waan gaarii qofa dhaga'uu barbaadu garuu rakkoo fi burjaajii jiru immoo ifatti baasanii yoo namaaf hubannoo hin kennine burjaajii sana keessa akka namni jiraatu dogoggora sana keessa akka namni jiraatu nama godha. Kanaafidha waan ifattis ta'e dhoksaatti haasa'amu ifatti gadi baasnee akkuma waan gaarii hojjettaniin itti faarfamtanitti waan uummanni kokkomatu immoo kaasnee isin gaafachuutti ceena. Kora kanarratti ajajaan olaanaa Abaawoo Waboo Jaalmarroo Dirribaa akka filaman akkasumas Jaal Gammachuu Abbooyyee itti aanaa ta'anii akka filaman
garuu maqaan jaalgoollicha dheengee hin kaane kuni maaliif namoota mufachiise qabaa jedhamee gumgumama kanallee otoo nu qulqulleessitani. Egaa dhimma jaalgollichi ganna sadeen dabran kana haala fayyaa isaatirraa kan ka'e yeroo hedduu dhibamaa ture booda bara 2020 baatii jaaffaa keessa akka komii qabu himate komii kana immoo waraanni walitti dhufee irratti himatee an fayyaadha kan jedhu dubbatee booda annis nuti fayyaa nuti fakkaanii egaa fayyaa taate kanaan booda nu hoogganii jedhanii boodarra sanarratti egaa tola jedheen booda gaaffii tokko dhiyeessuun jalqabame waa'ee dhimma hoogganoota tokkorratti asitti badiin garama hoogganaatiin dalagame waraana keessatti ture. Egaa inni sun ragaa qabatamaa waliin waan waraana diiguu ta'uu isaa innis kan keessa jiru mirkaneeffame. Isa sanarratti egaa warri kun seeraan gaafatamuu qabu kan jedhu inni ammoo lakkii karaa jaarrummaatiin jaarrolee biyyaatiin kan jedhutti fudhatee boodas egaa jaarrolee uummata naannoo abbootii qabsoodhaa ta'anis itti yaamamee qorris taa'amee haala jirus akkuma waraana waliinaa sanatti uummatis deebii waraanatti galii jedhanii wanti amma gara bakka waraanaatitti kaasee kan hoogganotaa sun achitti siin kaafame inni kun ammoo waraanni daandii seeraatiin ilaalamaa malee akkanatti hin ta'u kan jedhu fudhate egaa boodarra haala kanarratti innis akkasitti ejjennaa kan fudhate laneetilleen an arraraa jalqabee isin hin hoogganu an hooggana keessanii miti ofii keessanii of hoogganaa jedhee waraanas bakkuma sanatti gatee biraa deeme. Gara ollaatitti deemee waraannallee waardiyyaallee itti godhamee yeroo dheeraadhaaf yeroo marloo 7 ol ka ta'u waraannis itti taa'ee kadhateen egaa ejjennaa isaa kanatti ittuma fufee boodarra gaa waraana walii galaatitti haala keessa dabrame akkitti ta'ame akkitti ture itti agarsiifame waraanni cufti yaajjiru cufaayyuu argee kanaaf jaalli yeroo rafu bakka tokkotti haa taa'u ka jedhu murteessanii garuu sanas hin taane yeroo dheeraa ganna tokko olii gaaffiin waraana kana uumame kun cufti isa kana fuudhaan jaallis gara hooggana isaatti deebi'ee akka inni hojjetu jechuudhaaf ganna tokkoof ol bifa kanaatiin turame boodarra egaa haalli qabsoodhaa jijjiiramee qabsoon wareegama ulfaataa itti bahame kunis yoo akkanatti itti kufame bilaash ta'uu ka deemu qabsoos baadhabuu ka deemtu kanaaf qaalee jiru kana cufachuudhaaf korri kun yaamame egaa korri yaamame haala jiru irratti eega mari'atame booda hooggansa waloodhaa hin baafame kanarratti waa'ee isaatis jaallas ammas jibbaannu qabsoo kana keessatti abbaa kennaa waliin turre kanaafuyyuu haala rakkoo kana fudhannee jaalgollichi dhumaatti deebi'ee bakkii godhamee fi akkasitti hojii isaa akka itti fufu kan jedhus murtaa'e waan dhimma hoogganoota jedhuu fi dhibiit irrattis ammoo walumaa galatti amma ejjennaa tokkorratti Oromoon walii galuudhaan bilisummaa Oromiyaadhaa goonfachuu haala amma jalqabne injifannoolee argame kana bifa kana gara bilisummaatitti gahuudhaaf haalli Oromoodhaa walumaa galatti paartii dhibii keessa isaa jiraatu miseensotni ABO bakka bakkatti facaanis haa ta'ani Oromoo walumaa galatti yaada bilisummaa afaan qawweetiin biyya keenya dhuunfachuu ka jedhu sana irratti fuuldeeffatame achiin booda korri bal'aan ABO taasifame hoogganni dhaabaa akka filamu namootiin bifa adda addaatiin keessaa ba'an ka duraan ba'an ABO tokkicha godhu achiin boodatti korri saabaa teessisuu kana gaafatamu kaan ammoo paartiileen dhibiitis waan ammatti bilisummaa Oromoo kan dhugoomsu irratti hojjetanii yeroo Oromiyaa bilisoomsineen boodatti isaan qaama sagantaa
sagantaa siyaasaa isaanii san uummatatti haa dhiyeessan. Kanaafuu ammatti kan dursu isa kana yeroo kunis yeroo akkasiiti. Kanaaf kora sabaatiin haa eegamu, kora sabaatitti dhimmattiin dhufu kan jedhu murteeffame. Jaal Gollichi immoo akka itti deebi'ee nutti deebi'ee hooggansa isaatis ta'u akka inni kennu waan qooda isaa akka kennu ammas akkuma duraan isa ofitti deebisuudhaaf tattaafachaa ture sanatti akka tattaafatamu jedhame. Egaa Jaal Gollichi waraana irraa bahee uummatummaa keessa jiraatan amma waardiyyaatti sitti godhanii fi akkasumas aadaa ture akka inni deebi'us jaarsaan namni kamiiniyyuu tattaafatamaa ture. Dhiyeenya kana immoo ijoollee biraa deemee magaalatti achiin booda hin dhabanii boodarra Naayiroobiin jira jedhee ijoolleetti bilbilee itti himee jechuudha. Egaa haalli Jaal Gollichaa guddaa wanti keessa dabarre bal'aadha. Wanti ta'ame cuftuyyuu dookumentii ta'ee kan taa'udha. Gabaabaatti akkan jira jechuudha. Kanaaf carraa kanaan Jaal Gollichis waraana isaatti deebi'ee qooda isaa akka kennu rakkooleen jiran ammoo jalqaba bilisummaa Oromootu dursa. Isa kana murree achiin boodatti kora sabaa bal'aa Oromoo miseensota ABO cufaa hammatu ta'ame rakkin kanatti gara itti aanutti hooggansa akkasiisuun filamee achitti aanu sanaan booda bilisummaan booda kan dhufuudhaaf hooggansa akkasiisuun hojii isaa akka raawwatu. Kanaaf bifa akkanaatittiin kora sanarrattis murtaa'e Jaal Gollichis akkasitti murtaa'e ammas akkuma duratti jedhe Jaal Gollichi hojii isaatti deebi'ee miseensa waraana isaa hoogganaa turetti deebi'ee qooda isaa kennuudhaan furmaata xumuraa isa kan taateef isa kana qooda isaa akka kennu jedha jechuudha gabaabaatti. Ilaa dhiifamaa Jaal Gammee hoogganoota yeroo jettanii hoogganoonni kun dirree jiru sila yeroo jalqaba irratti gidduutti isin dhaabu jedheetanii hoogganoota waraana kana diiguu keessatti waan jedhutu tuqamee jira. Hoogganoonni kun hoogganoota dirree jiranidha moo eenyudha warreen kana raawwatan? Egaa warreen kan raawwatan ammaatti kaleessa yeroo biyyatti galanii boodarra dhaabbii waraana bilisummaa Oromoodhaaf fudhanne jedhanii dirreetti deebi'anii egaa dirreetti deebi'anii boodas egaa gara wata biyya alaa kanatti yaa'anii achirraa harka lafa jalaatiin yakkoota adda addaa dalagaa turan waraana kan gargar baasuu keessatti ragaa qabatamaadhaan kan waliin jiru kan inni illee mirkaneesse namoonni qooda kan keessatti raawwatan aga nama lama oliiti. Kun immoo ragaadhaan kan jiru. Egaa waan kanarratti jechuudha warra duraan dirreedha gara biyyoota ollaatitti deemantu rakkinoota as keessatti waraana keessatti akka uumamuu fi waraanni kun sadarkaa hamaarra akka inni gahu taasisan sun immoo qabatamaadhaan kan mul'ate ture jechuudha. Egaa isa kana jechuun barbaada jechuudha. Hoogganoonni kun hoogganoota duraanii ABO keessa turan jechuudha. Malee amma dirreen jiran. Gaayyole Jiloo, Dengee Hussein, egaa ani itti guddafamu warra kan ani dhugaasaalleen egaa qaama kan waliin hojjetaa ture waan kan kana keessatti wal qabaachaa walumaa galatti ragaa sammuu ka agarsiisu akka qaban jeequmsa guddaa waraana keessatti dhalchaa akka turan qabatamaadhaan ture jechuudha. Isa kanarratti innis ragaa waliin walumaan ta'ee walumaan murteeffannee ture jechuudha. Akka ta'e akka waan kana keessatti qoodi isaanii keessa akka jiru wanti daddalagame hedduudha. Egaa akkan ture jechuudha. Dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaa gaaffiif deebiin ajajoota adda bilisummaa Oromoo waliin kallattiidhaan dirreerraa taasisaa jirru ammallee akkuma itti fufeetti jira. Nu waliin tura. Hayyee amma naannoo zoonii kibbaatti haalli waraana keessa jiru tasgabbiidha. Oromoo waan irraa yaaddeessu qaba moo haala maaliirra jirtu? Egaa dhugaatti namni seenaarraa barataa yoo jedhame waraana bilisummaa Oromoodhaa har'a dirreerra jiru kun kaleessa waan turerraa barate gochaaleen godhaman cufaayyuu irra aanee tokkummaa isaa jabeeffate
jaala isaatillee akka inni dirreetti dhibuuf qooda guddaa taphate jechuudha. Kanaafuu yeruma sanattiyyuu haalli dafee irra gahame sanaan boodatti waraanni tokkummaa isaa jabeessetti ganna tokko oliif hanga har'aatti dhufee injifannoolee kan cufaayyuu galmeessutti dabree jechuudha. Kanaaf rakkinni akkasii hin jiru. Haalleen durii kanaan dura moonaa qabsoo keessatti tatta'aa turan arras deebi'u yeroo isaan tattaafatan keessatti akkuma waraanni bilisummaa Oromoodhaa isa sanirraa baratee tokkummaa isaa jabeessee irra aanee asiin ga'e kana ummati keenyas keessattuu ummati biyya hambaa keessa jiran tokkummaa dhaaba isaaniitiif tokkummaa waraana bilisummaa Oromoodhaa tiksuu qabu. Kan hoon jedhu egaa maallaqi isaan tumsa waraana bilisummaa Oromootiif jedhame walitti qabamu kallattiidhaan waraana bilisummaa Oromoo bira gahuu qabaachuu isaa mirkaneessu qabaa jechuudha. Kan maafin jedha warreen tokko maallaqa gareen isaa ta'uu bakka adda addaatti walitti qabuudhaan maallaqa sana tumsa waraana bilisummaa Oromootiif osoo hin taane faallaa waraana bilisummaa Oromoo wal dhaabsisuudhaaf taasifamaa akka ture argaa turresi. Egaa inni kun dhugaatti Oromoon irraa barachuu qaba. Kaleessatirraa yoo tokkummaa isaatiin jabaatee bifa sanaattiin jaldeemee bakka jedhame sanaa fi akka itti jedhame sanarratti ooluu isaa mirkaneeffate rakkooleen dhufuudhaa deeman yookaan malan hanqachuu danda'u jechuudha. Egaa kanaaf maallaqi maqaa waraana bilisummaa Oromootiin guuramu nuti garfuun duraatti maallaqa waraana bilisummaa Oromootiin guuramu warra murtaa'etti qofaatti fi kan ooditiitti godhamu kan direct bakka sanatti dhaqqabuu isaatiif mirkaneeffatamu ta'uu qaba jenneetti yaanna. Kana keessatti egaa warreen waan guuran hagam guurre jedhanii akkuma isaan guuran sanattis waraana bilisummaa Oromootii qoodaa turres hin jiru. Warreen ammoo guuranis hin beekne yeroo barbaadan waraanatti zoonii fa'aa quunnamanii maallaqa kennanis hin jira jechuudha. Kanaafuu inni kun ammoo rakkoo qabaa jechuudha. Kanaaf uummati keenya kana hubatee maallaqi isaa dirqii waraana bilisummaa Oromoo tumsuudhaaf ooluu qaba malee faallaa waraana bilisummaa Oromootirra ooluun akkasumas ammoo waan biraatirra qisaasamee waan biraatirra ooluu hin qabu. Kana jalbu'ee hordofuus qaba. Ilaalchaa fi yaada tokkummaa Oromoodhaati akkasumas ammoo haala yeroo ammaa kana qabsoon bilisummaa Oromoodhaa irra jirtu kana kan gufachiisu kamiyyuu dur dhaabbachuu qaba. Karaa qajeelatti deebisuu qaba. Jenneet amnaa jechuudha. Kanaaf akkuma duratti jedhe namni waan dabrerraa baratuu qaba. Kanaafuu akkuma waraanni bilisummaa Oromoodhaa tokkummaa isaa eegee waan kaleetirraa baratee eeggate sana Oromootiin biyya hambaa jirtanis kana eeggachuu qabdu. Yoo karaa qajeelatti hin deeme Oromoo bilisoomsuu ta'a. Humna waraana bilisummaa Oromoo taasisa. Yoo karaa qajeelatti hin deemne taate ammoo maallaqi isin gumaachitan deebi'ee akkuma kaleessa baroota dabranii taasisuudhaa deema waan taateef isa kana cufaayyuu uummati keenya jalbu'ee hordofuu qaba. Wanni maallaqi waraana bilisummaa Oromootiif guurame uummati keenya jalbu'ee nu hubachiisuu qaba. Waraana bilisummaa Oromootiif ooluu qaba jenna. Kanaaf maannaan keessan guddaa ta'uu qabaan jedha. Hayyee waan baay'ee gaariidha. Haalli dirree sun bifa kanaan furamee tasgabbiin jiraachuun. Hayyee galatoomaa. Yeroo ammaa kana mootummaan shiftaan koloneel Abiy kuni sochii fi tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo hagayya 8 bara 2020 kaasee bobba adda addaa labsee jiru kana tirifatee tajaajila neetwoorkii fi intarneetii kutaalee Oromiyaa akkasumas ollaa Oromiyaa irraa kukkutaa jira bakka waraanni bilisummaa Oromoo keessatti mul'achuu mala jedhee yaadu keessatti haalli kun yoo itti fufe waraanni bilisummaa Oromoo woboo zoonii biraa wajjin wal quunnamuuf akkasumas uummata kanaa wajjin wal quunnamuuf darbees gara fuulduraatti akkamittiin uummata kana waan tokkoon qaqqabuu danda'a akkamittiin wal quunnamtii sana
turfachuun danda'ama itti fufsiisuun danda'ama waan jedhamu irratti wanti yaadamee itti qophaa'ame jira isa jedhudha jaalmarroo isiniin irraan jalqaba. Ayyaanni wanti itti qophaa'ame asirratti wanti himuu danda'u hin qabu. Ammoo mootummaan abbaa irree shiftaa koloneela biyyiin durfamu bilbila intarneeta waan cufayyuu guutumatti yoota hedduu fudhee waggaan walitti aansee duula gaggeessee yaani jibbaate beekta ka ammaa dhiisii kanaan durayyuu kanaaf bilbilli intarneetiin cituuni waraana bilisummaa Oromoo bakka deemuu fi daandiirra deemurraa hin hanqisu quunnamtiin akkamiin itti fufa suni kanuma keessoo waraana bilisummaa Oromoo akkaataa itti fufachuu danda'u qabuuti sun rakkoo tokkoyyuu miti. Wanni isaan kana gochuu jiranii akkuma tuu jette bakkoota adda addaatti waraanni bilisummaa Oromoo naannolee to'ate keessatti hawaasa bal'aa isa simatu suni miidiyaa irra bahuuni guddoo rifaatuu uume sana hanqisuuf qofaa gochuu jiranii sun hanqachuun ammoo Oromoo keessa adeemuu jirru bakka miilaan deemnee bira gahuu barbaanne sana nun hanqisu waan ta'eef diidatti bahee miidiyaa hawaasaa irratti mul'achuu baates waan jijjiiruu qabu kanarraa kaafe quunnamtiin akkamiin adeemaa suni kanuma keenyaatiin jechuudha. Ayyee jaalgammeen asirratti waan dabaltan yoo qabaattan. Waan dabaluu dhibiidhaan qabu Ayyee mee amma immoo gama hariiroo dhiheenya kana TPLF TDF waliin tolfameetti deebina. Waan kun yaada lamatu jira. Yaadni tokko waan gaariitu godhamee jajjabeeffamuu qabaa kan jedhutu jira. Gamni gariin immoo lakkii akkamittiin TPLF waliin waan akkasiyyuu yaadamaa TPLF diina keenyadha kaleessa akkas nu godhaa turte wareegama hedduutu sababa sanaan bahee diinaa waliinidha hariiroo akkasii tolfachuun sirrii miti kan jedhanii waraana bilisummaa Oromoo irratti olola guddaa oofaa jirantu jira. Kana bifa kamiin itti seentan? Jaalmarroo irraan jalqaba. Hirriba malee hin bulanii dhugaa TPLF rakkoo har'a jiruufis sababa ta'urraa kaasee kaleessa rakkoo gurguddaa uummata Oromoo irratti gahaa tureefis sababumaa suyyoomuun haalamu amma murtiin kan inni jiru kan riffaa kadhatee bulbuunu nyaachuu jiru. Uummata Oromoo yeroo barbaadetti sobee abiddatti naqu yeroo kaan ammoo fuudhee mana keessaan naqu. Bulbuu isa ammaa hoogganoota abiddaa warra dhugumaan qawween nun barbaachistu karaa nagaa warra kana waliin hojjechuun ni danda'ama jedhee amanee fayyaalummaa warra kanatti galee qabsoo bilisummaa Oromoo tarkaanfachiisuu dandeenya waliin jedhe galee mana hidhaan naqee akkasumas uummata Oromoo yeroodhaa yerootti takkaa qabsoo bilisummaa Oromoo miti Oromoo jiraattee gabrummaa jala kuftee seenaa makamuu keessatti maatii qabsaahan qabsoon bilisummaa Oromoo ofii hidhame akka kanaa takkaa arginee hin beekne kana waliin hojjechuu fi yookaan ammoo TPLF kaleessaa ijoolleen Oromoo dhagaan ariitee injifanneerra TPLFin kaleessa sun dhoksaa tokkoyyuu hin qabu injifanneetu bakka silaa nuu malu qabachuu dandeenyeetu TPLF isa gooftaa ganama kalee geessine OPDO isa ergamaa gara bakka TPLF kaleessa nu cunqursutti ol baasne kanuma garaagarummaa jiru isaan gidduu. Warri injifanne ammoo har'aa hiriinu fakkaatudha qabaate deebi'ee. Warri isaan kaleessa harkaan tolfatanii akka bittileetti bittilanii tolfatan OPDO'n ganiinsa silaa kaleessa iyyuu booji'amaa ture booji'amee ganuu barate sana muuxannoo sanaan deebi'ee isaan irratti harka ol kaase sanaa sabni isaanii miidhamaa jira. Warra injifannee sabni isaanis walumaa gala miidhaatti seenanii mootummaa ta'e immoo kan kaleessaa ergamaa ture kun har'aa mootummaatti ol bahee dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasaa jiru. Seenama
biyyittii Impaayera Itoophiyaa keessatti mootummoonni dhufaatarraa Oromoo gabroomsanii taasisanii hin beekne Oromoon madaa'ee ambulaansiirraa buufamee ajjeefamu. Seenaa sadarkaa kanaarra geenye bara ilmaan Oromootu qabsoo kana fudhatee mootummaa Oromoo ta'ee jira jedhamee sobamu kana keessatti Oromoon akkas taate kana yookaan warra kana waliin dhaabbachuu yookaan immoo warra kanatti harka kaase waliin tokkummaan tolfachuu gidduu isa gadhee fi isa gammalee gateerraa tokko filachuutu nurra ture. Itti yaadneerra. Oromoo hedduu mariisisneerra. Buusneerra, baasneerra, ilaalleerra. Madaa kanaa ana caalaa fi caalaa namni qabu hin jiru. Keessa turree wareegama guddootti kaffallee maatii hedduutu keessatti badeera. Yeroo sana bara Tigireen aangoo qabu maatii namoota baay'ee lakkoofsaan xiqqoo ta'eetu bakka bakkaraatti gaaga'amaa ture. Hedduun Oromoo achuma keessa machaa'ee ergamaatuma ture. Waliin dhoksinuu jechuudha. Dhugaa dubbachuu beeksisa. Qabsoon bilisummaa Oromoo bara hedduu maatii namoota xixiqqoo dabartee nyaachaa turte. Iddoo itti dhuftetti immoo maatii hedduudha balleessite. Haala akkasii keessatti qabsoo ture kana amma bakka amma jiru biyyi haa ta'u, sabni haa ta'u, dhaabni haa ta'u, tartiibootiin kadiina namaa ta'ee hafuun jiru, tartiibootiin kan fira ta'ee namaa hafuun jiru. Siyaasni taphaa, taphni suni ammoo haala yeroo fi haala diina kee fi ollaa kee saba kee hordoseetu deema. Kana hundumaa ta'uu nama gaafata. Kanaafuu EPLS waliin haasa'aan taasifame jaallannes jibbines warri kun sabni isaa guutummaa guutuutti hanga dhalatee Tigiree ta'ee lafarra jiru elaameen hoo jedhee ka'ee wal dhagahee qabsoo gaggeeffachuutti jira. Akka saba Oromoo lakkoofsi isaa baay'ee fedhiin isaas yaadni isaas baay'ee sabni sun wal ta'ee warra kaleessaa innata wal ta'e nama latee gargar wal qoodee TPLF ilphishish waan jedhan yookaan caccabee isarraa wal gahee wal baqatee walitti duulaa turetu dhimma Tigirummaa fi biyya Tigraay irratti dubbiin mariif ta'anii jirtu jedhee walitti deebi'ee akkasiin qabsoo gaggeessuutti jira. Warri kuni gaara giddu galeessaatti sufuuf qabsoo gaggeessuutti jira jechuudha. Kanaafuu har'a warra piippii waliin lolatti jirra. Warri kun immoo burguu uummata Oromoo akkaataa irratti ibsuun hin danda'amneen dhaggaatiitti gadi dhiibaa jiran. Warra kanatu dhufee warra kana achi bakkaa kaasa yoo ta'e immoo boorti Tigiree loluuf deemnaa jechuudha. Ilmaan Oromoo yeroo hundumaa takka Amaara himatti akka Tigiree himatti takka Walaayittaa himatti yoo silaa biraanuu aangoo qabatan immoo Guraagee himatti nama himachaa nafi koo fixachuutu nurra jira. Malatti fixataniif immoo dhaloonni kun dandeettii isaas ga'uu isaatti qaba. Tigireen harka 2021 kaa Oromoo 91 sana goyyumsee miti Oromoonis kan gaafa goyyoo miti kanaaf jiru. Akkamiin deemnaa eessaan deemnaa walitti dhufeenya akkamitti tolfanne Oromiyaa keessatti keessumaa wanni nuti waliin marii goonee murtiitti seenne maali lafaa qabnaa jechuudha. Allifamee itti seenamee tumsa tolfannee hin jenne. Tumsi nuti waliin tolfannee fi diina waloo uummata keenya haadha Oromoo haadha Tigiree waliin walqixa boojjisaa jirudha. Bakka kaasuu fi walii galtee tolfannee kana uummanni Oromoo kan inni beekuu qabu. Oromoon Tigiree kaleessa injifatee har'a immoo deebi'ee hiree isa fakkaatu qabaate waliin dhaabbatee warra amma itti dhufaatee silaa baraanii bukkee mataa daa'ima Oromoo buusuu jiru irratti duuluu cubbuu qabu hin qabu. Siyaasnis haaloo qabaattee achumaan hafte hin jirtu. Siyaasnis immoo jaalala qabaattee achumaan hafte hin jirtu. Oromoo bira ta'ee siyaasni adda ta'u jiru addunyaa irratti akkanuma. Kanaafiyyuu Oromoon har'aa mootummaa otoo tore yeroo barbaade qeerroo koo qarree koo jedhu. Yeroo barbaade ammoo girrisaa yookaan mangaa warraa kotti Finfinnee keessatti afaan Oromoo dubbachuu hin maltuu fi warra faandootiin Finfinnee balleessee nuun jedha. Gaafa barbaade immoo farda keessatti garmaamsisa. Oromoon agarootti akkasiin goyyumaa abdiibboo goyyumaa hafuun irra jiraatu. Dhaloota akkasiin goyyumu hin qabnu amma. Dhaloota isa baasuu fi waan isa nyaatu boos banatee fi dhala sochiidha harkaa qabna. Dhaloota injifachuu danda'u dhaloota ergamu miti.
kaleessa Tigreen ofiidiyoota tolfatee siniin socho'e biyya seene addi bilisummaa Oromoo gaafasii isaa waliin lola kan keessa seene akkaataa kanaani. Har'aa ofiidummaa isaaniitiin tolfamnee miti ka deemaa jiru. Dhaaba of dandeenye diina walirratti dhimma waraanaa irratti wal gargaaru akkaataatti wal gargaaru immoo lafa kaawwanneef waliin adeemuu jiru. Kanaaf Oromoon tokko keessaa tokko filachuutu irra jiraata. Yoo kanan taane immoo lachuu waliin lola seenii baduutu jiraata. Tokko filachuuf dirqama Oromooti. Kanaafuu EPLS waliin tumsi tolfatame tumsa diina waliin kamuu irratti hojjetamu. Kanarraa kaafee biyya qabuus biyya qabu. Uummanni Oromoo akkasitti burjaajii kana keessaa qulqullaa'ee bahee hubachuu irra jiraata. Ilmaan Oromoo waraana gara PP kanaatti dabalamee Tigree lollaatti harcamuutti jiru kuni kaleessallee Shaabiyaa lollaatti harcaatuma ture. Shaabiyaan biyya kaleessa Oromooni lafee itti hunkuteesse harkaa qabdii Oromoon galatanii qabu jiru. Akkasuma lafee cabsuu jira, itti bulleessuu jira, bor galata inni irraa argatu hin jiru. Mana ofiitii yoo cufatan irra wayyaa Oromoon gara mana isaatti gochuutti deebi'uutti jira. Waraana bilisummaa Oromootti dabalamee diina kana bakkaa kaasuutti jira. Tigree lolutti wareegamni inni kaffalu hin jirtu. Kanaaf akkasitti yoo hubatamee irra gaarii natti fakkaata. Kanuma qabaanii dhimma kana irratti wanni keessaa walii gallee ni jirti jechuudha. Qabsoo bilisummaa Oromoo akka isheen sharafuu hin dandeenyetti. Oromoon kanarratti amantaa qabaachuutu irra jiraata waraana bilisummaa Oromoo irraa. Maaliif jennaan waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo haga turii keessaallee ni sharafa osoo ta'e 2018 yennaa namni kamuu machaa'ee gale sana keessa yoo galle namni nu gaafatu hin turre. Qabsoo bilisummaa Oromoo hin sharafu jenneetu dhiiga lafee lubbuu itti kennuu filan. Ammas sana hin sharafnu bakka sharafamuu danda'u irratti immoo hin jiru qabsoo bilisummaa Oromoo. Galmaan gahuuf hojjechuu jira. Waraana bilisummaa Oromoo irraa amantaa qabaachuu qaba. Oromoon dhimma kanarratti investi gochaa jiru. Qabeenya isaa, beekumsa isaa, yeroo isaa waan qabu hundumaa dabalatee lubbuu isaallee jechuu kanaaf amantaa irraa qabaachuu qabaa jechuudha. Wanti keessaan hojjetamtu dhimma Oromoo haga turii keessaallee osoo sharafi adeemuutti jirti jechuudha. Hayyee ulfaadhaa jaalmarrumee jaalgamme asirratti sodaa namni qabu wanti dabaltantu yoo jiraate dheeni garuu sodaa namni qabu TPLF Finfinnee galtee akka kana duraa hin ba'u yoo jette maaltu ta'a. Kanaaf TPLFin ammumarraadhaa loluudha qabna. Oromoon ammumarraa TPLFitti garagaluu qaba waan jedhamutu jira. Kanaaf gaaffii kana kaase waan irratti dabaltan qabdu sinis. Jaalmarroon waan guddaa haasa'e jechuudha. Kanaaf wanta kaleessa taane yookaan wareegam waan yakki kaleessa dalagame har'a irraan Oromoo irratti fakkaatan dalagamu waan irra dhaabbate hin jiru. Har'a darana keessa caalutu har'a Oromoo irratti raawwatamaa jiru kana dhaabsisuutu dursaa jechuudha. Kanaafuu duraatillee tuttuqeen ture jechuudha. Oromoo qofaadha. Firri qabsoo tanaa dhaabbata. Abbaan qabsoo tanaa Oromoo qofaadha. Eega qabsoon tun jalqabde hanga hammaatti iskan callaadha jechuudha. Kan irraa hafe fira tooftaa ture faayidaa isaatiif jedhee boodarra deebi'ee nyaaba ta'a. Inni nyaaba ta'ellee deebi'ee fira ta'ee godhaa ture jechuudha. So wanni tokko Oromoon nuti akka waraana bilisummaa Oromootitti uummata Oromootitti dhaamnu tokko jechuudha. Akkuma qara jalqaba firri dhaabbataan Oromoo qofaadha jennes ofitti abdachuu qabna. Nuti biyya keenya dhuunfachuu qabna jechuudha. Isa kanarratti fuuldeeffachuu qaba. Marlee irraan deddeebi'a. Ka ofii ga'eetu, ka ofii ta'eetu waan egeritti dhufu qolachuus danda'a, hambisuus danda'a, gaafachuus danda'a. Kanaaf jalqaba Oromoon isa kana fudhachuu qabdi jechuudha. Ammoo ammaatti kan nu lolaa jiru kan gocha baay'ee fokkataa gabroonfataan duraan dabreeyyuu hin godhin tochaa jiru isaan maangorra maqaa Oromootiin jiru kanatu waan kan cufu raawwataa jira. Kanaafuu nuti ka qabsoofnuuf Oromiyaa dhuunfachuudha. Kanaaf Oromiyaa dhuunfachuu
qooti keenya guddaan. Kanaafuu kasi lolaa jiru isa sanallee namni dhidhii lolaa jiru sun waan nuti isa waliin waan amma jiru kan waan har'a lubbuu Oromoo qabeenya Oromoodhaa balleessaa jiru kan waliin taane ofirraa qolachuun dirqama ta'a. Kanaafuyyuu yoo amma akkan jedhe sanatti Oromoon kanatti amanee ofitti abdatee Oromoo malee farrii biidhaan jiru kuma jedhe sun waan amma godhuu qabu cufa hoo godhee Oromiyaa guutuu dhuunfanne kaayitaan hoo inni dhufe laallatanii jechuudha. Asitti ammoo isa san keessatti diina lama wal gulola akka itti loltuun qabdu. Kanaafuu deebi'iiti wanta bilisummaa Oromoodhaan nu jennu sanatti hanga hin bu'initti buldeemta. Isa sana immoo sharafuun hin danda'amu. Isa sanatti Oromiyaa fi kaayoo Oromoodhaa isa kaleessa wareegame hedduun itti bahaa jiru kan haydibu hayyamuu hin dandeenyu. Hanga sana kabajee jedhetti diina waloo waliin nulleen isaallee ajjeesaa jiru san jalqaba ofirraa kaasuun dirqama ta'a jechuudha. Achiin booda tokko yoo goote yoo kadhibi jijjiirrateetis dhufe Oromoon ofitti abdatee of ta'ee Oromiyaa isaa dhuunfatee yaadii jijjiiramee dhufe darabeen loluutu irra filannee ta'us qabaa jechuudha. Kanaafuu akkuma duratti jenne firrii tooftaa jechuun yerooti har'a firisii ta'ee boru diinisii ta'a. Diinumsunti deebi'ee firanuu ta'aa ture. Chaartaraatiyyuu hagam lakkaa'uu dandeenya. Kanaaf nutis keenna kanatti abdanne kan arganne fudhanne eegeerka walitti nam buuzoo taate humna keen godhanne kaayitaan irratti walitti dhufuutu qaba. Kanaaf dursii Oromoon kan itti cinqamuu qabdu, kan itti dhiphatu qabdu, kan wareegama barbaachisuuf itti baasu, itti kaffaluu qabdu humna keenna Oromiyaa dhuunfachuudha jechuudha. Eega kana dhuunfanne kaayitaan nuti darabeedhaan deemii qabna. Isa akka kanatti ilaallee jechuudha. Oromoonis kanatti hubachuu qaba. Keennuma callaatu nu baasa. Argannutti dabalanna. Kan nurraa qoodatu. Dhaabnu keennumaan bakka san gahuu qabna. Har'a sadarkaa kanatti hin kan dhufne namni nu tumse faranjiis ta'ee gurraacha kan nu tumse tokkollee hin jiru. Uummatuma Oromootiitu sadarkaa kanarraa waraan kana ga'e. Hiyyeessumaatu waan qaburraa odee sadarkaa kanatti nu dhufe asiin nu ga'e jechuudha. Kanaaf ammas jalqaba keenna kanarratti Oromoon qooda isaa guututti bahuu qaba. Wareegama barbaachisu ammaa tana kaffallee eegeree hanqisuu qabna. Kanaafuu kanatti jabaachuu qaba. Isa kana guddootti cinqamurra wanni dabre nuun kaasu har'a du'aa jiru kana hanqisuudhaaf hambisuudhaaf yookaan isa kana kaasuudhaaf murteessaadha jechuudha. Kanaafuu isa kanarratti Oromoon yaaduu qaba. Kanaaf yeroo hundaayyuu abshaal ta'u abshaalummaan ammoo of danda'uudha. Of danda'uu keessatti Oromoon akkuma inni duratti jedhaa ture sun irra deddeebi'aa badheessintu waan kachufaa nurraa hanqisuu danda'a jechuudha. Agas jechuun barbaada. Tolee, egaa waan har'aaf jennee xumurannee jirra gama keenyaan. Gama keessaniin wanta jechuu qabna itti dabalamuu qaba jettan yoo jiraate itti fufuu dandeessu. Jaalgameerraan eegala. Egaa haala amma haasa'aa turre kana keessattiyyuu yeroo ammaa kana duula Oromiyaa guutuu keessatti waraanni bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiru kana milkeessuudhaaf Oromoonni biyya hambaa keessa jiranii fi biyya adda addaa keessa jiran dirqama Oromoon waraanni bilisummaa Oromoo fudhatee godhaa jiru kana isaanis dirqama tokko ofitti fuudhuu qabanii jennee murteeffannee jechuudha. Kanaafuu haalli deema kana keessatti kan waliin guddina jiru waliin akkasumas laf dhuunfachuudhaa fi maateriyaalii waraanaaf barbaachisu hunda kana uummati keenya bira dhaabbachuu qaba. Kanaafuu duula biyya ofii qabachuu jennee gaggeessaa jiru kanaa fi milkoomina argachaa jiru kana keessatti Oromoonni keessattuu biyya hambaa jiran duula kanarratti isaanis qooda
bahuudhaaf ofirratti akka murteessuu qaban walaasofne. Egaa Oromootiin biyya hambaa jiran kaleessas qabsoo Oromootiif wiirtuu dugdaa qabsoo Oromoodhaa ta'anii qooda isaanii bahaa as ga'anii jiru. Baroota dabran kanas egaa gareelee adda addaa keessatti gurmaa'uudhaan qoodii kennaa turanii jechuudha. Har'a waamicha duula kana milkeessuudhaaf haala jiru irra aanuudhaaf isaanis qooda isaanii bahuun dirqama itti kennuu jennee jechuudha. Kanaafuu Oromoonni kamiyyuu Oromoo ta'e kamiyyuu kan bilisummaa saba keenyaa hawwu afaan qawwee kan maleef furmaatiin jiru jedhee kan kana deeggaruu fi qarastumsa godhaa jiru martiniyyuu bakka adda addaatti gurmaa'aa ture san keessatti fakkeenyaaf taaksii foorsii keessatti qooda kennaa warreen jiran funuma taaksii foorsiitti namuyyuu jala sanatti jiru doolaara xiqqaan doolaara 1,000 xiqqaan gadi aanan doolaara 1,000 duula kana milkeessuudhaaf Oromiyaa guutumaa guututti qabachuudhaaf woboo jabeessuudhaaf tumsuudhaaf waan kan akka inni milkaa'u godhuudhaaf dirqama kana bahuu qabaa jenne. Kanaaf namoonni akkasitti jala kan jiran cuftuyyuu maqaa isaanii liistu godhanii akka sanatti qaama ajaja oliitiif akka erganii fi isaanis ammoo yeroo gabaabaa keessatti dirqama kana akka bahan beela'uu qabanii xiqqaattu baatii tokkoof akkuma duratti jedhe isaanis beela'uu qabu. Oromiyaa bilisoomsuudhaaf Oromiyaa diinarraa buqqifne saamichaa reebichaa boo'icha bara baraa kana goola batti godhuudhaaf kaayichas galmaan ga'uudhaaf isaanis duula kana godhuu qaban jennee akkasumas gareeree tumsa woboo warra Waashingitan DC faa jedhu egereen biyyoota Arabaa adda addaa keessattis ammoo WhatsApp guruupiidhaan warreen walitti dhufanii tumsa godhaa jiran jiru. Isaan kunis akkasumatti keessattuu warri biyya Arabaa jiran doolaara 1,000 itti murteessine Oromiyaa duula kana dhugoomsuu keessatti egaa biyyoota Arabaa kana keessatti gareeleen adda addaa akkasitti waraana tumsinaa jedhanii walitti qabanii itti rakkooleen dhalataa jira. Kanaafuu warreen akkuma gurmaa'an qaamii ajaja olaanaa nama itti godhuu fi itti akka hin dabarsine ciccitaa ture jaalgamni qaama san akka eeggatan qaama kana akka eeggatan qaamii ajaja olaanaan waan kanarratti nama itti godhaa fi nama itti godhee waan kana qindeessu qaba bifa akka sanaattiin gardhibiistoo doon dabarsine qaama san akka eegan jenna waamicha keenya guddaa dhiyeessinaa fi raafe immoo jaalmarroon tokkoon itti nu daruu dandeetta. Ayyee egaa uummanni Oromoo bakka adda addaa jiru keessumaa biyya alaa kan jiru qabeenya qabu irraa doolaara 1,000 qabsoo bilisummaa Oromoof gumaacha haa godhu kan jedhu murteeffanne kanuma dhaamsi qabu kanuma ka jaalgammeen jedhes. Keessuma kana nam tokkeeni inni gadi aanaan doolaara 1,000 kana murree jechuudha. Kana Oromoon takkaa irratti godhee rakkoo kana keessaa wal baasuu qabnaa dirqama kanas qabnaa jechuun kan dabarse. Ayyee kana ifa gochuudhaaf kun karaa kam ta'a? Karaa kamii akka kamittidha isin bira gaasa kanas irra deebitanii utuu bal'istanii ibsitanii? Karaan suni kanuma kanaan dura gochuu jiramu sanarratti dirqama doolaara 1,000 ol kaafne sanatti kafalachuu jechuudha. Waan addaa ta'e hin qabu. Namni kanaan dura fedhiin waan hanguma sammuunsaa hayyamteeti kennaa ture daandichi isuma ammoo amma dirqamichi 1,000 jennee jechuudha. Akkasiin yoo hubatan gaarii. Hayyee ulfaadhaa. Hello? Egaa yeroo garii yeroo adda addaatitti warra tumsa godhan kana keessatti rakkooleen adda addaa mul'ataa jira. Hanga waraan bilisummaa Oromoodhaa tumsuudhaaf yaadanitti wanni wal faallessaniif hin jiru. Garfuun duraatti ammoo akkamitti rakkooleen sun furama qaamni kun namatti godhee rakkoolee san cufaa fura. Hanga sanatti ammoo yeroo hin qabnu kanaaf haala amma jiru kana ariitiidhaan waamicha kana qabanii waraanni bilisummaa Oromoodhaa waan silaalaf keeyyate sana galmaan gahutti qooda isaanii akka bahanidha. Kanaaf wal faallessuu wal dur dhaabbachuun akka hin jirretti warreen wal dhagahan
walitti hiikan bakka tokkotti godhanii waan arreenji godhan kammoo kan nuti itti dhaamnu namuyyuu akka duraanii sanatti yaamanii sun taane bakka jiru san jalatti doolaara 1,000 maqaa isaatii fi bakka isaatti galmeessaa inni sun qaama ajaja olaanuu gumaata inni lafa ofii deeffachuudhaaf jedhe qabsoo qooda isaan achi keessatti mul'atu qaba. Kanaaf akka sanatti gahuu isaatiif gahuu dhabuu isaatis jeeq godhama. Maallaqi isa akka hin qisaasamne. So warreen ammoo kanaan dura qooda bakka adda addaatitti fudhachaa hin turre garuu fudhachuudhaaf yaadan bakka isaanitti dhiyaatutti qaama silaa godhamuuf kana waliin kontaakti godhanii yeroo gabaabaa keessatti duula kana isaanis irraa akka hirmaatanii fi seenaa dalaguu qabna. Kanaaf ammoo kennumatu kenna jenne kennumaan hanga deemnaa. Kanaaf ofitti abdii ofitti amantaa waraanni bilisummaa Oromoodha qabaatu kana uummati keenya dhugoomsuu fi isaatu haqii jiru sun Oromoon fira dhibiidhaan qabdu haqii jiru kan. Kanaaf waan barbaachisaa ta'e wareegama kana baasuun dirqama Oromooti. Bifa akka kanaatiin yeroo murteessinee laf kenne guyyaa har'aatirraa jalqabee bultii 15 keessatti namuyyuu qooda isaa bahuu qabaa jenne qaamotni dhagayin warreen reediyoo kana dhaggeeffanne akka sheer walii godhanii dhaggeeffatanii wal dhageessisan asumaan dhaammachuu barbaadaa jechuudha. Baay'ee dhaamsi kiyya ammalleen irra deebine dhaamsa Oromummaa dhaloota dhaammanna. Oromoon reeffa ofii torba garagalchanii kaambaa tokko jette. Durba Oromootni sirna PP Abiyyi jala jiran keessattuyyuu waraana mootummaa sanaasetti poolisii addaa milishaa fi kanneen kan fakkaatan taane Oromootni achi jalatti ammas gufuu qabsoo Oromootitti ta'utti jiran irra deebinee waamicha kenna keessa xumuraa dhiyeessuuf hin barbaada. Haalli jiru argaa jiru mootummaan kun akka kufaa jiru mul'ataa ifatti ba'ee mul'ataa jira. Garuu ammalleen gufuu qabsoo Oromootti ta'uu jiru. Kanaaf yeroon kun isa yeroo xumuraati. Gufuu qabsoo Oromootti hin ta'inaa Oromoon biyya isaa dhuunfachuu qaba. Halagaan tokko keessa hin jirre Oromoon mataa Oromumti biyya isaa dhuunfachuu qaba. Yeroon isaatis kana, sa'aatiin isaatis kana. Kanaaf of duuba deebi'aa laalaa Oromoo walitti makamaa biyya keenyaa dhuunfannu. Dabre wanni ammatti deebi'ee gufuu walitti dhabuudhaan wareegama taane baasuun bilaasha wareegama bilaasha isaan wareegama bilaasha baasuun qaban waraanni bilisummaa Oromoo kalees wareegama ba'ee wareegama isaa bilaashaaniti. Mootummaan isaan kaleessas dogoggorses akka inni jiru argaa jiru. Duuti isaanii kan kanaan boodatis bilaasha odoo arguu bilaasha ta'uu qabu. Carraan kadu'arraa raafe carraan waraana dargiidha karaa irratti kadhachuu sun ammas carraa isaanii akka hin taane amma wanni guddaan nuti itti dhaammannu akka Oromoottis wanti dabre amma biyya keenya dhuunfachuu qabna. Biyya keenya dhuunfachuu keessatti gufuu ta'uu hanqatanii waraana bilisummaa Oromootitti yaama kamanii wanni lafatti lubbuu isaanii balleessaniif hin jirtu. Lafatti ammoo qabsoo Oromoo carraa qabsoo Oromoon amma argame kana Oromoon akka ittiin dhimma hin baane yookaan biyya isaa hin dhuunfanne gufuu itti ta'uun boruufis seenaa fokkisaadha. Jireen jiru isaatiifis bisaa du'alleen du'a bilaasha. Kanaaf irra deebi'anii ilaalanii gufuu ta'urra qabsoo saba keessaniitti makamaa biyya keenya dhuunfadhaa seenaa fokkisaaf du'a fokkisaa qara dabreerraa baradhaati biyya keenya haa dhuunfannu waloon dabree jenna akka dhaamsaatti kun uummata Oromoo warra obbidoo jala jiranii waraana isaanii ta'anii arras Oromoo gufuu ta'anii uummati Oromoodha akka dhaqqabsiisu akka qoonqoo tana yookaan sagalee tana biraan gahu dhaamsa kiyya dabarfadhaa fayyaa ta'e. Ayyee ulfaadhaa jaalmarrootti fufuu dandeessu dhaamsa qabdan.
Dhaamsa gabaabduu man qabaa uummata Oromoo kan keessallee kan alallee jiru beekamuunis haaruunis dubbachuun kiyya cuftinuu waan tokkoo fi miti jireenya dhuunfaa kiyyaas miti Oromoo maafti kaannee lakkoofsaan guddannee osoo qabnuu dhabnee keenya irratti bitamnee keenya irratti dhiitamnee namummaa dhabuu qabnee kana tuuru dubbachiisa nurraan laaliina wanni jechuu jiru Oromummaan keenya baduu deemuu jirti xiqqaan nu ergate guddaan nu ergate namummaa dhabnetti deebi'uutti dhalli namaa har'aa mirga namummaa argate gonfate sanarra darbee sadarkaa isa addunyaa kanarratti mirgoota silaa safuuyyuu cabsanii dhiirri dhiira fuudhuu dhalaan dhalaa fuudhuu qullaa deemu sumtunuuf mirga jechuutti jira nuti immoo nu namaa ofiin jechuutti jirra anaan kanaan na dubbachiisa malee jibbanan tokkootu qabu hundiyyuu Oromoon bakka tokkotti iddoo tokkotti wal taatee waliin nama taatee walqixxummaa dhalli namaa akka namaatti uumamaan qabu qabaattee kan arguu hawwuuf kana hundaa jedha kanaaf wal hubachuu danda'utu nutti jira Oromoof wanni gochuu danda'u tokko yoo jiraatte lubbuu kiyya kana yoomuu mararfattuu lubbuun na keessa jirtu foon kiyya baatee deema malee iddoo barbaachisaa ta'etti Oromoof yeroo barbaadame hin kenna kasaba Oromooti. Kanaafuu Oromoon akkasii hubachuu qaba. Yoo dubbate yoo aariyoo eekameen xiqqeenyuma keenyatu kana na gochuu jira. Meedikaanne biyya kamna hunda harkaa kamna waan xixiqqoo diinni safaree nuuf kennuuni akkanittiin gowwomna. Kana keessaatii bahuuf mala ta'achuutu nurra jira. Kana keessaatii bahuu fi fedhii dhuunfaa keessatti ilaallachuutu nurra jiru. Fedhii qabsoo Oromoo dursa kennuu qabna. Oromoon hundi gaafa kana goote an jibba nam tokkorraallee hin qabu. Wanni dhuunfaa waliin nu fide daldalli qonni yookaan wanni biraallee hin jiru. Qabsoo bilisummaa Oromoo kana hunda na jechisiisa waan ta'eef Oromoon akkasii hubachuu qabdi. Wareegamnee dhiiga keenyaan seenaa qorraa lafee keenyaan Oromiyaa jaarraa. Jiraanni ammoo Finfinneetti wal agarraa dhaamsa kiyya Oromoo maraa fi fayyaa ta'etu jaaljalannee nagaatti. Hayyee ulfaadhaa nagaa ta'a. Fayyaa ta'e. Hayyee. Egaan dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii nuti hogganoota adda bilisummaa Oromoo waliin dirree irraa kallattiin taasisaa turre kanumaan xumuramee jira. Waan nu faana turtaniif galatoomaa. An Jaallannee Biqilaati. Kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessaa Oromiyaa sagantaa arraaf qindeeffanne jalqabaa hanga xumuraa waan caqastaniif galanni keessan bilisummaa ta'u. Waan arraaf qindeeffanne kanumaan golobna. Sagantaa itti aanuun walitti deebina. Angasuu fayyaaf nagaa keessa nuuf tura injifannoon uummata Oromoof.